kanatti jaartii isin bareechitu rabbi isin yaa kennu jenna Maammadoowwan keenya ta'eera wallahi baay'ee maasha Allah daawwitii malee godhadha maasha Allah mee naanna himi maal wasi qaba sii jiraalle kana achi shaarukaa siitaa kana achi mee daandilee butee beekta kabajamtoota hordoftoota WebTube assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh akkam nagaa jirtu fayyaadha isiniin jechaati egaa guyyaa darbee viidiyoon guyyaa darbee isinii gadhiise gubbaa irratti Najaat duukaa akka wal dhabnee bareechitaniit kan isin beektan irra deebi'u jechuudha. Dhimmuma saniif jaarsummaa san xumuruudhaaf bakki anin seenin wantiin anin godhin hin jiru hangana danda'ameen fiffiigee yaada keessanis dubbisaan ture akkamitti agaammaa tursiistaatii akkamitti firan qabdu aanaan qabdu aaliin qabdu akkamitti dhimma kana nama gana ga'utaatee akkamitti ofirraa xumursiisuu dadhabdee jettanii na komachaa turtanii komiin san caalaayyuu immoo komiin sammuun koo na komattu guddaadha. Kanaaf anis kana asii achi hin qabne haganaa danda'ameetti fiffiigeen as godheen achi godheen hundaa toora qabsiisee dhufeen jira xumureen jira guyyoota afuriif Naju duukaa waliin argine jechuudha. Ani magaalaadha kan hin ture dhimma sana xumuruudhaaf gara magaalaatti deebi'ee jechuudha. Maatiin ishee harka caaluu magaalaa waan jiraniifi kanaafin garas deebi'ee waan jiru sana hunda isaatu xumureen guyyaa nikaas qabamee hundi isaayyuu goolabamee isa itti himuudhaafi kan hin dhufe jechuudha. Sarpiraayis isii gochuufiin deema. Egaa waan hundaayyuu xumureen jira jechuudha. Wanna hundaa goolabee sarpiraayis gochuufiin deema jechuudha. Akkamittiin sarpiraayis godha isinitti fakkaatee ijoollee ma'ollaa naannoma sanii nama wayii waameen isii gadi waamaan jedhaani. Akkuma baratame yeroo baay'ee beellamni keenya boqqolloo keessatti gara biraattis na jalaan fudhatinaadha. Kanaafi boqqolloo keessatti waameen jedhaani isa booda eega iddoo an jiru saniin geessee booda wabiin as hin jiru maal taataa si butuudhaa deemanii ammas fudhachuudhaa deemanii jetteeni akka isheen wanti gootutti intalatti himee nan ergaa dhiiras ta'u intalas haa ta'u nama argadhee waamee ittiin kenna nan ergaa sana booda fiilingii ishii kanuma wajjin ilaallu ta'a kennaa addaa fideefiin dhufe jechuudha. Gammachuu addaa waan hin qabuufi kennaa ajaa'ibaati kan hin fidee dhufe uffata aadaa waan hin gammadeef uffata aadaa guutuu isaas keessatti qabeen jira. Amma baasee isinitti agarsiisu isimatti uffisneet walumaan ilaalla kanumaan isiniin jedha garuma isin jirtuttiin deema. Kanaaf direct gara sumattiin deema na hordofaan isiniin jedha. Kaameramaan Kootu koo keessummaadha.
Kot. Ini tuh ya nyuma makan kamu. Himbe kan maka kot. Yes. Kota serah. Kota sih kota dendam. Kota juga ada. Coba kamu. Kok lu bisa? Kota. Mana kok lu bisa mana? Itu ini nih, harus tuh. Quanto candela? Saya ramen, ergenza. Sina ya. Ini suram pisu ani nama di bawah tanah bodoh. Anin beka. Pokoknya kita sama tuh. Beka. Aci kan itu lah pokoknya kesan. Tapi pokoknya kita ganti. Itu lah. Wah, mesmo que o papuan dari. Quanto kasih yang nanjen lu favore. Sen jeren kan terus. Hah? Sen jeren kan terus. On sih yang nanjen. Siang berbeda kan di nanjen. Mati ke sana. Marah. Kota seberangnya. Sana ukali. Kota berarti marah kah? Aduh, betul mata. Kota lain beku tiren. Oh, sumpah kayak setani mah. Enggak usah sini. Kota itu di aneh ramah. Anda tanya dia. Oh, Main nak tipu apa? Nama. enggak ada udah. Kota anu. Aku akan kanam berarti ada. Ani nerge na mari dong gari taruh. Kota rokok kau. Sudah sana kita. Kota masih sini mau Sudah bermasalah sana kita. Kota. Ama kan isiamet, asiamet namanya ni beku mtis timeram tirayal kabas. Karena apa mama nara isfaganera, wabili sasinjiru, wanta bunsu tuh. Maliku. Ubas kagak canjuru. Ina ratu paniru. Galatoomii hayyuu na buttee na fidde achasuma bira na eegi amma namni si butuuf si barbaade illee hin jiru ati butamteerta kana booda namni si butu hin jiru hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya rifattee baay'ee naati odoo na eeyyamame silaa onnee kee qabee ilaala naan eeyyamamne hin xumuramne wanti jiru egaatii akkuma jalqabarra isiniin jedhe jechuudha. Kan ayyuu sergee anumadha. Ayyuun kun baay'atee jira. Baay'een isaanii ayyuu maqaan ayyaantuu kun Oromoon hin baay'isaa maqaa kan hayyee dhiifamu na of gorti. Jaaqalbii irraa naan bisi anumaatu ergee jechuudha. Ayyuu akkana jedhiiniiti waamii fidii akkuma jalqabarra itti kaa'ee waan jiru sana. Egaatii har'aa ani guyyoota hanga amma guyyaa meeqa dura viidiyoo kagadhiifne guyyaa afur har'i shanaffaadha natti fakkaate. Har'i shanaffaadha. Moo jaaffaa waan akkasii natti fakkaata. Guyyaa kana guutuu kaniin turee fi yeroo darbee viidiyoo xiqqoo miirri isaa gaarii hin taane wayii gadi isinii dhiisnee turre akkuma argitan jechuudha. Najuun na biraa fiigaa turtee aartee hedduutu akkanatti aartee na biraa fiigdee turtee jechuudha. Daftee jaarsummaa naan xumurtu taana maatii kiyya biratti deebi'a. Maal jettee miira addaa wayii keessa seentee jechuudha. Isinis akkuma san nutti rifattanii nutti naatanii koomentiiwwan abdii nama kutanis baay'ee abdii nama kuchisanis baay'een isaanii jiru garuu parsantiin 80 jajjabaadha. Najuutis tasgabbaa'ee wabii isinis dhugaa qabdeeti dafii xumurii fi waan jedhu koomentii jajjabina qabu nu laachaa turtan jechuudha. Akkuma kana har'a hundi keessaniyyuu
surprise. Again surprise. Awachi na eeg. Asuma biraan na eeg. Ija qabadhu. Dafika. Ija kee qabadhu. Egaa isin waan jiru san hunda isaayyuu jalqabarraa argitanii jirtu jechuudha. Ija qabadhu. Ati naa turi. Ani dandeenye dadhabbii. Turi. Achuma naa turi. Akkuma argitan isin jalqabarra isinitti agarsiisee jira waan jiru hunda isaayyuu jechuudha. Eegaatii jaarsummaan ji'a lamaaf waan akkasii fudhate jechuudha. Eessuma isii asiin tasgabbeessaa, asiin abbaa isii, asiin immoo maatii makiyyaayyuu waan akkanaa keessa maa seente jechaa nuufadhu hin banin ija kee maa seente jechaa waan hin taane keessa seennee turre dubbiin taaneetu deemaa ture maatii keenya gidduutti jechuudha. Amma garuu sun hunduu xumuramee jira. Guyyaan kaanuu qabamee jira. Surprise gee. Guyyaan kaanuu qabamee jira. Kootu. Dhaabadhi. Adaadan nu agarti dhaabadhi badi. Deeggaran fiida. Keessa fiida kootu shii. Dhaabadhi asuma. Nuu xumuramee jira. Gammachuu addaa qaba. Gammachuu kanaan wal qabatee immoo jechuudha. Aduu nama kutta. Maal godhare? Aduu kanaan sanuu dudda nama kuttaati. Akkam godharre jetta. Akkam godharre. Waan hundaa xumureen jira maal kanuma caalaa argitaa sama booda maqaa. Yerummaa kanallee itti nama. So kanaafi kennaa addaas sii qaba jechuudha. Hedduu takka gammadeen jira. Hedduu waan si ajaa'ibu. Anta maal godharree walaqqafuun hin ta'u. Hin danda'amu. Asumatti. Waaw. Meefi godhu? Arsiyetta. Godhume. Baalee maqaan lafaa hunduu ilmaan arsee jaarsi dubbii fitee oomiti maa cabsee maarree loon hora duudanii hin taphannaa koottirrii ga'ee kunoo beellamni maarree jetta. Numa walii wayyaa maarree. Askootu loosha boontuutiyaa numa walii wayyaa rakkini baay'atu suma ganoo guddeen tola sikkoo mandoositu namoo yaatee numa walii wayyaa maarree gaafa godhattee xumurtee dadan jirtu inni kadhe baay'ee namni tokko hin beeku dhufaatii kiyya siifsi qofatu beekaa. Inni maal murteedha? Ini tahu. Gubba haga jala situ ofisuuf dhufe arrabaan si ajaa'ibu uffata kaanillee biteeti kaniin fidee akkuma jalqabarra isinii kaasee akkuma jalqabarra isinii kaa'ee jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya laala fuulli isaa akka inni bareedu. Maal ta'eef? Laala kaasii hiiku. Maal kana ta'ee qabdan? Noo guutu fidee dhufee. Egaati guutuu isaa uffattee dhufta. San booda sirbi ajaa'ibaa wayii immoo bahee jira waan si ajaa'ibu. Sirbi addaa wayii jira. Amma sarbiin baay'een adda dabara. Kanaaf ide. Meechi gara galii. Addaarraallooti gaddachaaftee shaashaa goote martuu garaa narraaftee. Kunoo kana hundaa sii fidee dhufii jira. Anillee bitadheen dhufee. Kanaaf maal gooti sitti fakkaate? Daftee gara manaa deemtee uffattee dhufta. Viidiyoo ajaa'ibaa hojjennaaf jechuudha hordoftoota keenyaa. Qabadhaanillee uffadhee si eegaanis. Hayyee kabajamtoota hordoftoota YouTube eegaati gammachuuma ibsachuudhaaf normaalii humnaa ol na dhiphisaa ture humnaa ol na cinqaa ture jaarsummaan keenya dafee xumuramuu dideete jechuudha. Har'a kunoo bifa kanaan faayamnee jettaan ka bifa kanaan faayamneeti kan nuti dhufne. Egaa ergaa biraa of keessaan qabu akka gara biraatti nu jalaan fudhanne faayameen isii eegaa jira gammachuu keenya ibsachuudhaaf akkuma isiniin jedhe hedduu takka gammadeen jira dhugaa rabbii hedduu takka humnaa ol jechuudha. Dubbiin hin ulfaatte akkuma hundi keenyaayyuu waliin beeknu jechuudha hin jajjabaatti dubbiin jaarsummaadhaa tuni. Egaa bifa kanaan dafee jaalama kana keessatti nu xumuramuun isaa hedduu akka namaatti tola.
baay'ee namatti tola. Ispeeshaalii sa'aatii ammaa kanatti buttaan waan hin ta'amnedha. Waan hin yaadamne wayiiti. Nuti immoo itti seenee taasifnee jirra. Garuu keessaa baanee jirra alhamdulillah. Keessaa baanee jira jechuudha. Sirraa bareedee guyyaa gammachuu keenyaa fakkaatteeti kaatee dhuftee hin bareedu? Adana argite? Maal siin jettu? Das jedhe. Dhufeeraa siin jette? Na si gaafatte? Isa fidee dhufee naan jette. Jedhee. Gammadanii jiran? Biittaa techaa jiran. Itti himtee garuu akka milkoofne kaan oduumsi keessan dhaabatu shaagoota oduu qabachuu hin dandeettu. Egaasi kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma nu argitan kunoo bareennee bashaanee shambaa jennee dhufnee jirra. Adii uffanna kana achi amma booda adii uffanna adii dubbanna jechuudha. Dubbiin nu xumurame kana achi. Haadha manaaf abbaa manaa taanee jechuudha. Isin biraan kan geenyu taa'e hedduu takka gammannee jira. Mee maaltu sitti dhaga'ama? Mee naa sirreessi. Bareeda. Toora qabsiisi. Beekaa barate akkatti godhatan. Ani hin beekuyyuu. Mucaa milkiiti. Mucaanii. Gobaziidha. Kakudhaa matan. Mee sirreessi. Akkanuma oluma buti gubamatti ol deebisi. Kanamoo. Si kuula kan ol fide akkana ol. Kanamoo. Laksan sanuma ol butta. Kanaan walitti akkana ol fiddaa jechuudha. Buusii asirra ol. Akkanatti jaartii isin bareechitu. Rabbi isin haa kennu jenna. Maammadoowwan keenya. Egaa akkuma jalqaba isin kaasne ta'eera wallahi baay'ee maashaa Allah. Daawwitii malee godhadha. Maashaa Allah mee naanna hime. Mee xiqqoo sii naanne shambaa godhime. Nama rukkubaa. Maal wasi qaba sii jiraan bee. Kana achi shaarukaa sii ta'a kana achi mee daandilee butee beekta. Mee xiqqoo sii naanne. Xiqqoo meesi. Xiqqoo meesi tokko lama. Hey maashaallah. Egaa sii naanne. Aanan sii kenna. Kanaafi gammachuu keenya akka nu wajjin qoodattanii fi gammachuu keenya isin ibsachuuf kan nuti dhufne akkamime maal fakkaata? Caffaroonna. Dhichisuu heddattan. Mee jedhime baalee maqaan lafaa hunduu ilmaan arsee jaarsii dubbii fitee obeetti maa cabsee maarree loon hora duudanii hin taphannaa kootirree ga'ee kunoo beellamni maarree. Waan sana hunda keessa qaxxaamurree waan sana hunda wanti nuti isin waraabiin wanti nuti isin biraan hin gahin hedduun isaa jira wanti dhokate. Wanti nuti cimee humnaa ol nutti ulfaatee jechuudha. Garuu wanti ijji kaameraan argin hedduutu jira. Isa san hunda dandamannee isa san bira darbine dhugumatti galatoomi jechuun hin barbaada isiidhaani. Maaliif nan nuffine baadiyyaa fideen dhufee hanga barbaade maatiin isii magaalaatti maannoo baadiyyaatti haa dhalatan malee isiin intala magaalaati. Jireenya baadiyyaadhaan beektu waan hunda dandamattee waan hunda dandeettee jaalalli mo'aadha kan jedhan sun kana wallahi. So har'a gahuu isiititti hedduu takka gammadeen jira. Kongiraa baga gammannee baga gammadde siin jechuu barbaada. Mee gammachuu keetti naa ibsadhu isaaniitti. Ani moo? Anatu baay'ee haasa'e yoo wanni na jala qaban. Ani jechuudha. Hin tarsa'a. Waa baay'ee jechuun danda'uuna. Waa lama qofa dubbadha. Ayyee. Ilmi namaa kuni jireenya isaati irratti yeroo lama cidha qaba. Ayyee. Cidhi isaa tokko cidha jireenya dhuunfaa ofiititti yookaan nama kiyya nama jedhu wayiititti kan makamudha. Jireenya aanaa firrii hundi bahee gammadee fi dibbee dha'ee fi lafti walanqatee fi makiinan yaa'ee fardi yaa'ee gammadamee fi cidhi isaa tokko sani. Cidhi tokko dammoo akkuma beekamu cidha addunyaarraa deemanidha. Kana waan ta'eef akka nama tokkootitti gammadee jira. Wallahi baay'ee gammadee jira. Namni tokko as ga'uun waan guddaadha. Waa irra darbuun waan tokko innaa maal jedhama kun obsaan aannan goromsaa dhugaa jedhanii mire. Foon sangaallee nyaata obsaan bara kana obse taanaan. Egaa ani gammadee jira isiniin jedha.
Dheerta garuu haga kanatti gabaabbatee. Ay hin gabaabbanne dhugaa dubbatuuf baay'ee madheeratee garuu kuni martuyyuu eegaan agarsiisan dubbadhee maal jedhee atillee taftaf jechuu jammartee garaagara na bilbiluu jammartee haga tokko yaa ilmi namaa bar waan tokko dirqama wanni kun ta'uu qabee jedhirra itti of kennitaan ni mataa wanni sun. Mataasaa jechuudha. Haga kan hunda ka ture silaa qaata ta'ullee danda'a. Garuu wanni marti murteen harka rabbii jirti waan ta'eef akkuma rabbii fedhe ta'e wanni marti. Fedhuma rabbiitiin ta'e jechuudha. Alhamdulillah. Bordammoo kana ol argu rabbi nu haa godhu. Amiin. Gama kiyyaan gammadee jira. Adulleen nu fixxe gara manaa gara bunallee dhugaa jechaa jiran. Baay'ee gallee dhuyna. Mee amma gammachuu kee kana ilaaluu fi jetteetuma jechuudha. Wajjumaan teennee kana amma yeroo sadiin tokko wajjin gadi teenna wajjin ol kaana gammachuu ibsachuu qabna jechuudha. Lafaa dachii baga kana argite akka jechuuti waanichi aadaa kee mee gatteena mee wajjumaan gatteen tokko lama gattaa'ime sadii hop afur shan gattaa'e kasirri lafa ga'i ol ka'i danda'aa ol ka'i hayyee gammachuu kee kana isaan nu ibsiti in xumurraa jechuudha. Aduun hedduu takka ulfaata konkolaataan arganne karaa fageenya kaniin dhufe jechuudha. Kanaaf dadhabeen jira mana sol hin geenne keessummaan balbala duubaan dhuftee akkana waan akkana hojjetuunis gaarii miti sirnaa miti haguma gammanne kan nuti taane jechuudha. Kanaaf hin gabaabsina jechuu barbaadeen. Ayya. Elel jenna yeroo biraati. Jedhime qabim. Ani baay'een danda'u garuu. Akkasii abshiraa yeroo biraa kan dandeessu ta'a. Egaa viidiyoo keenya kanumaan goolamna hanga ammaatti waan nu hordofaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Isinillee kan agadhan wajjin eegaa turtan hanga ammaa hawwiidhaan nu eegaa turtan. Baga gammaddan wajjin kenna qofaa miti keessan isinillee waamtanii jirtu. Waamtanii jirtu. Nam tokko nafina. Namni lukaan dhufuu dandeettan namni fardaan dhufuu dandeettan egaa isin eegna. Nurraa nafina isiniin jenna. Gaatii kana fakkaata ture viidiyoon keenya waan nu hordofaa turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Waan jiru immoo waan irra geenye hunduma isaayyuu jala waraabaa isin biraan geenya. Viidiyoo keenya immoo comment, like, subscribe, share gochuu hin dagatinaadha. Yaada keessa inni bira dhaabbatullee hin dagatinaadha. Anallee daddafaatiin yeroo dhiyootti. Subscribe. Jettan san. Ani wallahi baay'ee magammadii garuu. Isinitti mallee jedheen dagadhee galatoomaadha. Akka kayaade ol ta'ee yeroo xiqqoo kana keessatti kan hunda galedhe yaadeen beeku. Yaa xiqqishoodha isiniif garuu anaaf guddaadha. Naa galatoomaa namni bar waan namni jedhuun dhaga'uun sun tilliq nagar waa guddaadha. Na galatoomaa naa kabajamaa bakka jirtanitti nagaa nuu ta'a. Akkuma isin dura isiniin jenne dammoo waamicha kennallee nafina. Waamicha kennallee nafina. Egaa maal jennaare yaanni keessan nu wajjin haa ta'u. Qalbii yaada qalbiidhaan nu wajjin ta'a nu bira jiraadhaa isiniin jenna. Hingallamoo hingallamu. Gara mana hingallai. Ara hingallaa beenu buna daffisaa jiranii hin dhunnaa deemne. Galluure galle.